Abbaa manaa koof akka dubartii biraa irraa dhala godhatu eeyyameefii jira. Seenaa dhugaa dubartii kanaa hanga dhumaatti isiniifan dubbisu. Abbaan manaa koo dhala godhachuu baay'ee barbaada ture. Anaa fi abbaan manaa koo gaa'elaan waggaa 5 waliin ture. Garuu mucaa godhachuu hin dandeenye. Maatii keenya keessatti ijoollee durbaa 3 ta'anii dhalannee ture. Hangafoon koo lameenuu gaa'elaan waggaa 8 fi 12 turanis dhala hin godhatin waan turaniif gaa'elli isaanii diigamee manatti deebi'an. Anis turtii waggaa 4 booda gara mana yaalaa deemee yeroon ilaalamu rakkoo dhala godhachuu akka qabu yookaan maseena akka ta'e doktariin natti himame. Duras shakkii qaba ture. Sababii maatii keenya keessa waan akkasii jiruuf. Maatiin abbaa manaa koo an dhala dhabuu kootti na jibbanii akka gargar baanu fedhii guddaa qabu turan. Abbaan manaa koo baay'ee na jaalatus dhala godhachuu dhabuu kootti yeroodhaa gara yerootti natti jijjiiramaa dhufe. Kanaaf abbaa manaa koo waliin sababa mucaa dhabuu gargar bahuu waan hin barbaanneef akka inni dhala godhatu durba biraa irraa isaaf eeyyama. Abbaa manaa koos maatiin isaas yaada kootti walii galan. Obboleessa abbaa manaa koo tokko fuudhee otuu dhala irraa hin godhatin jalaa du'ee haati manaa isaa maatii abbaa manaa koo waliin jiraatti turte. Abbaan manaa ishee ergaa du'ee abbaa manaa koo ishee gargaara. Anis jaalalaa fi kabaja guddaa isheedhaaf qaba ture. Isheef. Kanaafis amma akka haadha mana obboleessa isaa kana irraa dhala godhatu walii galee anis jaalalaa fi kabaja guddaa isheedhaaf qaba ture. Isheef. Turtii waggaa tokko booda isheenis ulfa guutuu taatee jirti. Murtoo an murteesse takka na gaabbisiisus abbaa manaa koo dhabuu mannaa jedheen murtoo jabaataa kana murteesse. Amma abbaan manaa koo baay'ee gammada. Isheenis anaaf jaalala guddaa qabdi. Hanga ammaattis akka hangafa isheetti na kabajji. Anaafis yaada gaarii qabdi. Akka haadha manaa hangafaatti na ilaalti. Kanaaf waan hundumaa amaneen guyyaa isheen deessu kana hawwii guddaan abbaa manaa koo waliin eegaa jira. Otoo isiin taatanii maal gootu turtan? Yaadii fi murtoon mucaa kanaa sirrii ture jettanii ni yaaddu moo? Mee yaada keessan nuuf hiraa.